ta'u maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u akkuma yeroo hundumaa sanbata isa jalqabaa ji'atti goonu si'a tokko yerootti saba keenyaaf kadhannoodha akkasuma immoo wanta Waaqayyo keessa keenyatti dhageessise yeroon itti kenninuudha. Yeroo darbee yaadattu waan baay'ee utuu hin taane akka nurraa barbaachisutti gooneerra jechuu utuu hin taane viidiyoo isaa argitanii turtanii nama haadha hiyyeessaa qophaa jiraattu ijoollee afurii wajjinii manni akka ijaarameef argitaniittu. Kuni wanta isin kennitaniitu ta'e. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachuutu nuuf ta'a. Amma immoo Waaqayyoo furmaata akka kennu biyya keenyaaf namni hundinuu nagaadhaan jiraachuu akka danda'u hojii waldaa kiristaanaa kana sababii ta'eef isa firdiin itti jallate Waaqayyo firdii qajeelaa kennuu akka danda'u Waaqayyo duratti dhiyaanu warra rakkatan immoo waan qabnuun gargaaruu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya gargaaru dubbii Waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Raajii Isaayaas boqonnaa 49 lakkoofsa 19 hamma 20tti kan jiru maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa akkas jedha. Ati isheen dur balleeffamtee ontee namni si keessaa badee ture amma immoo warra si keessa jiranitti hin dhiphatta warri si balleessanis sitti hin fagaatu. Ati isheen ijoolleen kee si duraa fudhatamanii turan amma immoo ijoolleen kee baay'atanii iddoon kun natti xinnaate lafa nuuf dabali utuu siin jedhanii hin dhageessa. 21tti dabalee ati immoo yommus garaa keetti anoo ijoollee koo nan dhabe ergasiis hin deenye isaan kana eenyutu anaa da'ee anoo booji'ameen tuffatamee biyya ormaa ture isaan kun eenyutu anaaf guddisere kunoo anoo qophaan ture isaan kun eessaa ba'arree hin jettaa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kun yeroo kam ta'achuudha? Yeroo Waaqayyo yaadatu ta'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo Waaqayyo yaadatutu wanti iddoo isaatii jajallatee iddootti deebi'a. Isa kan deebisu immoo Waaqayyoodha. Kanaaf mataa keenya gadi qabannee garaa cabaadhaan Waaqayyo ati biyya keenya yaadadhu. Ati saba keenya yaadadhu. Ati firdii jal'ate karaatti deebisi. Akkuma amma dubbadhe hojii waldaa kiristaanaa warra firdiin itti akkuma fakkeenya keessatti arginu haadha hiyyeessaatiif warra firdiin itti jal'ateef Waaqayyo akka faradu iddoo sanatti dubbata sababii ta'eef nus yaa Waaqayyoo harki kee biyya keenyaaf haa ga'u jenna. Yaa Waaqayyoo araarri kee biyya keenyaaf haa dhufu jenna. Yaa Waaqayyoo gargaarsi kee biyya keenyaaf haa dhufu jenna. Ati biyya keenya irratti olaanaa ta'ii jenna. Ati olaanii mul'adhu jenna. Lafa olaantee mul'attetu wanta gaariitu ta'a. Kanaaf si waamna gooftaa ati olaanii mul'adhu jenna. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amanamaadhaaf tolaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa daballee si galateeffanna. Waa'ee jireenya keenyaaf si galateeffanna. Waa'ee yeroo kanaaf si galateeffanna. Akka nuyi saba keenyaaf kadhannuuf iddoo kana waan nu laatteef si galateeffanna. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u. Saba keenya biyya keenya keessa jiraniif si galateeffanna. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Sabati biyya sanatti uumte hundumaaf si galateeffanna. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Gooftaa amanamaa, gooftaa jiraata. Wanti nuyi buqqifnee sitti agarsiifnu, wanti nuyi immoo qadaannee si dhossinu hin jiru. Ati sababii kadhadhaa jetteefitu si kadhanna malee wanti ati wallaalte hin jiru. Hundinuu fuula kee duratti ifaadha. Wanti nuyi sitti agarsiifnu hin jiru. Garuu yaa Waaqayyo isati kadhadhaa jetteefitu si kadhanna.
ati biyya keenya akka nuuf ilaaltu jaalala kee nuuf haa ta'u. Kanaan duras gooftaa gara keetti iyyinees kadhannee waan ajaa'ibsiisaa waan dinqisiisaa nutti agarsiifte nuyi ragaadha gooftaa kanaaf. Ammas gooftaa amanama, gooftaa jiraata, warra boo'aniif, warra rakkina adda addaa keessa jiraniif, warra wawwaataniif, mana warra manarraa buqqaaniif, warra dhiigi dhangala'aa jiru hundumaaf harka keetti dabarsinee kennina. Harki kee nuuf haa dhaqu. Harki kee inni dhaquu danda'u, harki kee inni hojjechuu danda'u, harki kee inni gab gochuu danda'u, harki kee inni waan jeeqamaa iddootti deebisuu danda'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf dhaquun jaalala kee nuuf haa ta'u. Nuuf haa dhaqu gooftaa. Siin yaa Waaqayyo fageenyi sin dhowwu. Siin gooftaa wanti sitti ulfaatu hin jiru. Ati dhattee akka nuuf sirreessitu jaalala kee nuuf haa ta'u. Gooftaa wantiti gootu hundinuu, wantiti gootu hundinuu yaa Waaqayyo, wantiti hojjettu hundinuu qajeelaadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati dhattee akka nuuf qajeelchitu jaalala kee nuuf haa ta'u. Firdii kan itti darbe yaa Waaqayyo kan itti jal'ate akka si sirreessitu. Haadha boossuuf ati akkati geessu, abbaa bo'uuf ati akkati geessu. Warra barumsarra hin jirre yaa Waaqayyo karaa adda addaatiin jeeqamaa kan jiran ati kan beektu, ati kan argitu karaatti nuu deebisuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Keessumaa yaa Waaqayyo jireenyitti ulfaatee waan nyaatan, waan dhugan, waan ittiin jiraatan dhabanii jooraa kan jiran, bujunjuraa kan jiran yaa Waaqayyo Waaqa amanama, Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa hundinuu gochuun aboon kan kee ta'e nuuf ga'uufin jaalala kee nuuf haa ta'u. Namaaf geessaa nu gargaari. Namaaf geessaa saba keenya gargaari. Biyya keessa jirru kanas yaa Waaqayyo ati gargaari. Biyya nagaa godhi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin akka dhaabannu nuyi kiristaanoti yaa Waaqayyo waan odeeffamu, waan asiifachiin hunkuramu duukaa utuu hin bu'in yaa Waaqayyo si Waaqa isa jeequmsa keessa nama dhaabuu danda'u, nama dabarsuu danda'u siin amananne akka dhaabannu ati nu gargaari. Galanniif ulfinni guddinni aangoon hundinuu si duwwaadhaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo waan walitti qabamu kanammoo yaa Waaqayyo hojiirra oolchuu akka dandeenyu ati akka nu gargaartu, jireenya keenyatti akka dubbattu, lafatti barbaadde irra ooluu akka danda'utti yaa Waaqayyo ogummaa si biraa ta'e akka nuuf laattu jaalala kee nuuf haa ta'u. Galanniif ulfinni guddinni aangoon hundinuu si duwwaadhaaf haa ta'u. Maqaa Kiristoos gooftaa isa deebi'ee dhufuun ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Ergi kennaan walitti qabame booddee obboleettii keenya Asaayichirraa dubbii Waaqayyoo dhageenya. Waaqayyo si haa eebbisu. Maaligaa maal jedhu eessatti baaqadhu miituu dhaloota koo. Maaligaa maal jedhu waan gurra hin qabneen arge kabara koo. Maaligaa maal jedhu na dhiiga naan bu'a na niyyaam caraanii. Maaligaa maal jedhu si jalaan dhookanne arfiin na waraanii. Maaligaa maal jedhu eessatti baaqadhu miituu dhaloota koo. Maaligaa maal jedhu waan gurra hin qabneen arge kabara koo. Akni godaanera michoota saafana dhaloonni harca'ee akka baala bonaa. Kun maaf ta'ee jedhees kan gaafatu hin jiru ilbiisa funaanuu tikseen garaa hiru. Gaagurree gaabbata gaagurtuun abdatu alaan yandoo baachaa keessan damma baatu. Ilmoon namaa maaliif garaansaa manca'e
waanuma meefdhiisee hakaan diinaa ta'e siin maaltu dhiibare laaloosa fixaachisa siin maaltu dhiibare dhaaba dangaa darbe siin maaltu dhiibare ulfina namummaa siin maaltu dhiibare toora uumamaa cabe siin maaltu dhiibare siin maaltu dhiibare addunyaa maallaqa siin maaltu dhiibare dhaloonni ganame siin maaltu dhiibare duudhaa oboof joora siin maaltu dhiibare itti wallaalame siin maaltu dhiibare Dhukkubanii machuun akka yakka ta'e mindeeffamanii sobuunis erga buddeen ta'e walitti galteemo karaa kee hin dabarre naannoo hundumatu dhibee siin maaltu dhiibare namoota dhalaa sarara gaafa ajjeefamu gabaa dukkaanaatti agni daldalamu Naloon nabdii kutee beekaan qalbii dhabu harki kee diriire sun nurraa olaa qabu siin maaltu dhiibare taaba sabaa kooti siin maaltu dhiibare dhiigumsa baadiisa siin maaltu dhiibare harka kee naabdadha siin maaltu dhiibare saccabsee fayyisa siin maaltu dhiibare siin maaltu dhiibare beenyaa waggaa dhibba siin maaltu dhiibare joora marsaa kuma siin maaltu dhiibare haqabboota kooti siin maaltu dhiibare nuuf maraa ciiguma siin maaltu dhiibare deemaa jigo hangafa jaallisu haadha hiyyeessaa boosu hayyuu murtii dabsu